Toota keenya Piroodyusariin Tamsaasaa Dan Biraawun tamsaasa intarneetiif miidiyaalee hawaasaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara Bafaqaaduu Moradaattiin sin deebisa. Ashama akka mul'atan amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessifna. Ayyaanni Eid al-Adhaa yookiin Arafaan waggaa 1442ffaan har'a Itoophiyaa keessatti sirna adda addaatiin kabajamee ooleera. Keessumaa istaadiyoomii magaalaa Finfinnee keessatti bakka hordoftoonni amantii Islaamaa, abbootiin amantii fi keessummoonni biroo argamanitti sirna miidhagaadhaan ayyaaneffameera. Kan sirna kabajichaa irratti dhaamsa dabarsan Pireezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Muftii Dursaan Haji Umar Idris ayyaanni Arafaa ayyaana waliif ho'uu kan tokkummaa fi walootii jedhan. Oduudhaan booda bal'inaan itti deebina. Kitaaba afaan Oromoo hedduu barreessuudhaan kan beekaman barreessaa Gaaddisaa Birruu Waaqaa umurii isaanii waggaa 63tti addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Maatii isaanii akka VOA'tti himanitti waggaa lamaas dhukkuba onneen kan dhibamaa turan obbo Gaaddisaa Birruu kaleessa galgala hospitaala keessatti lubbuun isaanii darbeera. Kitaabolee qubee afaan Oromootiin warra jalqaba maxxansiisan keessaa tokko ta'uun isaanii kan himamu barreessaa Gaaddisaan hundeessaa fi pireezidaantii jalqabaa waldaa barreessitoota Oromoos turan. Jaalli isaanii gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa barreessaa Gaaddisaa Birruu ogbarruun Oromoo sadarkaa amma irra gahee jiru irra akka qaqqabu nama dhama'eedha jedhan. Sirni awwaalcha barreessaa Gaaddisaa Birruu boruu akka taasifamu himamee jira. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu keessatti bal'inaan itti deebina. Dhaabbanni miidiyaa karaa toora intarneetiitiin dhiyaatu Addis Istaandaard eeyyama hojii isaa isa ugguramee ture guyyaa borii adoolessa 21 bara 2021 akka deebisee argatu ibseera. Torban darbee abbaan taayitaa dhimma miidiyaa Itoophiyaa dhimma dhaabbilee mootummaan shororkeessotaa jedhee moggaaseen walqabatee eeyyama Addis Istaandaard yeroodhaaf ugguruun isaa hin yaadatama. Dhimma kanarratti gabaasa guutuu jaallanneetu dhiyeessa. Marsariitii afaan Ingilizii maxxansuu fi barruu baatiin ba'u ka qabu Addis Istaandard wixata kaleessaa akka jedhetti waajjirri miidiyaa to'atu kan Itoophiyaa eehama hojii sana harkaa fuudhuuf tarkaanfii fudhate kan seeraan silaa ta'uu qabu akka hin taane amanee jira. Garuu miidiyaan oduu Tigraay kan ilaaleen akka jecha waajjirichaatti waan sirrii hin taane maxxansuu dhaabuu qabaa jechuun irra deebi'uun hubachiisee jira. Waajjirri abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa akeekkachiisa kenneen raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalatee miidiyaan jiran TPLF ibsuuf humnootii ittisaa Tigraay yookaan TDF akka waan inni qaama waraana biyyoolessaa ta'etti dhiyeessuu hin qaban jedheera. Mootummaan Itoophiyaa baatii sadaasa darbee kaasee Tigraay keessatti TPLF waliin wal waraanaa kan ture yoo ta'u baatii ebila darbe garee shororkeessotaati jedhee ramadee jira. Addis Istaandard akka jedhutti hojjetoonni isaa gameeyyiin lama wiixata kaleessaa aangawoota waajjira abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa waliin kan wal argan yoo ta'u roobii borii qabee eehami hojii isaanii kan deebifamuuf ta'uu ibsan. Abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa Daayirektar Jeneraal kan ta'an obbo Muhammad Idris raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin mootummaan miidiyaa imaammata haaraa hin kabajne eehama hojii isaa harkaa fuudhaa jedhan. Miidiyaa biyya alaa fi ka biyya keessaa wal bira qabdee yoo laaltu jechoota sirrii hin taane of qusannaa tokko malee yerootti gargaaraman argita. Yeroo tokko immoo kan nama ajaa'ibsiisu namoonni dhuunfaa miidiyaa waliin hidhata hin qabnes jechoota sirrii hin taane sana fayyadamuu jedhaniiru. Manni murtii dhimma pireezidaantii duraanii Afrikaa Kibbaa Jaaqoob Zuumaa irratti himata malaammaltummaa dhiyaate ilaalu beellama isaan dhaddachatti dhiyaatanii amma hagayya 10tti dheeresseera. Manni murtii olaanaan kutaa biyyattii KwaZulu Naataal jiru kan beellama Jaaqoob Zuumaa achi bute abukaatonni isaanii Zuumaan qaamaan waan mana murtiitti dhiyaachuu qabaniif dhimma isaanii irratti qophaa'uudhaaf yeroo gahaan barbaachisa jedhanii waan gaafataniif jedhameera. Jaaqoob Zuumaa yeroo ammaa nama waggaa 79 yommuu ta'an himannaan malaammaltummaa keessumaa bara 1999 yommuu itti aanaa pireezidaantii Afrikaa Kibbaa turan jaarmiyaa meeshaa waraanaa oomishu kan biyya Faransaayii wajjin waliigaltee taasisame irratti yakka uumameera jedhaniin himatamaniiti. Dhimma kana irratti qaama qorannoo taasisu biratti dhiyaatanii akka ibsa kennan ajajamanii waan didaniif
manni murtii heeraa biyyattii hidhaa ji'a 15 itti murteesse mana hidhaa seenanii jiru. Sababa hidhamuu isaaniitiin wal qabatee hokkora uumameen saamichaa fi ajjechaa taasifameen lubbuun nama 200 darbeera. Humna waraanaa dabalatee humni nageenyaa biyyattii tarkaanfii fudhateen namootan 1,000 ol erga hidhamanii booda haalli hokkoraa akka tasgabbaa'u ta'eera. Jaaqoob Zumaa waggoottan 9 fi Afrikaa Kibbaa pirezidaantummaadhaan hoogganuun isaanii ni beekama. Pirezidaantii yeroo biyya Maalii Asiim Gooyitaa irratti maskiida guddicha magaalaa Baamaakoo jiru keessatti qibxata har'aa aggaammiin ajjechaa raawwatamuun isaa gabaasameera. Aggaammichi kan godhame kadhannaa ayyaana Iid al-Adhaa booda yommuu ta'u, tarkaanficha irratti kan qooda fudhatanii namootan 2 akka ta'an gaazexeessaan Ajaans Pirees ijaan arguusaa gabaaseera. Ministeerri dhimma amantaa Maalii Muhammaduu Koonee akka gaazexeessotatti himanitti warreen aggaammii ajjechaa pirezidaantii irratti yaalanii qabamaniiru. Daayirikteerri maskiida guddichaa biyyattii Laatuus Taa'oree warreen tarkaanficha fudhatanii pirezidaantii Asiim Gooyitaa albeedhaan waraanuudhaaf yaalanus nama biraa akka waraananii madeessanii himuu isaanii gaazexeessaan Ajaans Firaans Pirees ibseera. Koloneel Asiim Gooyitaa bara 2020 pirezidaantii Maalii duraanii Ibraahim Baa'ubakar Keetaa erga aangoo irraa fonqolchanii booda pirezidaantii yeroo ta'anii turan. Erga aangoon gara mootummaa siviilotaatti deebi'ee booda ammas barana ji'a jaamsaa keessa pirezidaantii yeroo bahanii daa'u irraa aangoo humnaan fudhatanii pirezidaantii yeroo ta'anii biyyattii bulchaa jiru koloneel Asiim Gooyitaa. Filannoon biyyattii guraandhala 2022 taasifama jedhamee karoorfamee jira. Bara 2012 kaasee erga loltoonni jihaadistootaa kaaba biyyattii keessaa ka'anii gara biyya Burkiina Faasoo fi biyya Niijeeritti babal'achaa tarkaanfii fudhachuu jalqabanii as biyyi Maalii lola keessa jiraachuun ishee ni beekama. Musliimonni addunyaa yommuu ayyaana Iid al-Adhaa yookaan Arafaa kabajaa jiran kanarratti dhibeen COVID-19 keessumaa inni gosa deeltaa jedhamee moggaafame babal'achaa adeemuu isaatiin kan ka'e biyyoottan tokko tokko dhorkaawwan haaraa akka hojii irra oolchanu taasiseera. Akka gabaasni Associated Press jedhutti biyyi musliimonni keessatti heddummatanii Indoneeziyaan waan dambaliin dhibee COVID-19 babal'achaa deemee fi tarkaanfii dhorkaa adda addaa fudhachaa jirti. Dhibeen COVID-19 rakkina uume kanaan lakkoofsi amantoota sirna hajii irratti hirmaatan waggaa lammaffaadhaa fi gadi bu'aa deemuun isaa gabaasameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya hafanii nu wajjiniin tura. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaaleetti ceenu. Ayyaanni Iid al-Adhaa yookaan Arafaa waggaa 1442ffaan har'a Itoophiyaa keessatti sirnawwan adda addaan kabajamee oole. Keessumaa istaadiyeemii magaalaa Finfinnee keessatti bakka hordoftoonni amantii Islaamaa, abbootiin amantii fi keessummoonni biroon argamanitti sirna miidhagaadhaan ayyaaneffamee jira. Sirnicha irratti dhaamsa dabarsan pirezidaantiin mana maree dhimmootii Islaamaa Itoophiyaa muftii Dursaan Haaji Umar Idris ayyaana Arafaa ayyaana waliif ho'u kan tokkummaa fi walootii jedhaniiru. Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasa nu ergite qabdi. Ayyaanni Iid al-Adhaa Arafaa waggaa 1442ffaan har'a istaadiyoomii magaalaa Finfinneetti bakka hordoftoonni amantaa Islaamaa 1000 lakkaa'amanitti kabajameera. Erga COVID-19 Itoophiyaatti mul'ateen as ayyaanonni adda babayetti kabajaman addaan citanii kan turan dhiyeenya kana gara bakka kabaja idilee isaaniitti deebi'aa jiru. Ayyaanni Arafaa kan bara kanaa waggaa 1442ffaanis bakka duraan kabajamu istaadiyoomii magaalaa Finfinneetti kabajameera. Ayyaanni kunis bifa ho'aa fi hawwataa ta'een kan inni kabajame. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين. Ayyaanni Arafaa kan ittiin wal deeggaran, kan ittiin wal yaadatan, kan tokkummaaf waliin jireenyaati jechuun pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Muftii Hajii Umar Idris ibsaniiru. Muftii Hajii Umar Idris sirna soolaataa irratti akka barsiisa amantaa Islaamaatti waa'ee kabaja ayyaana Arafaa hubachiisaniiru. ኢዴል ፊጥርና ኢዴል አድሃ በብዙ ነገሮች ይገናኛሉ። በሶላት በተክቢራ ወደ ሶላት ቦታ በመሄድ Idal Fitriif Idal Adaan waan baay'eedhaan walitti dhufu. Solaataan, takbiiraan, gara bakka solaataa deemuu fi deebi'uun ta'eewwan achitti raawwataman wal fakkaatu. Garuu Idal Adaan kan ittiin adda ta'u qaba. Tokkoffaa wanti ittiin adda ta'u Idal Fitrii irratti ganama nyaatamee gara solaataatti deemama. Idal Adaa Arafaa irratti garuu osoo hin nyaatiin kan gara solaataa deemamu. Erga solaataa deebi'amee booda kan nyaatamu. Nabiyyiin keenyas yeroo solaataa deebi'an hoolota lama qalan, hoolota qalamte kanas tiruu ishee miicisiisanii nyaatanii jedha Quraanni. Kunis akka barsiisa amantichaatti kanneen qalma kana hin raawwanne foon akka nyaataniif. Kanaaf ammallee solaataan booda namni qalma raawwate kan hin qabne nyaachisuun dirqama suunaadha. Ayyaanni Arafaa kan hin qabne deeggaruunii fi tumsuun kabajamaa kan jedhan ammoo Ustaaz Kamaal Shamsidha. بسم الله الرحمن الرحيم. قضاء الأضحى بفلماني كان كبجمو توكو نمني ربي الله فسي توكو إسلاما شنكيسا توكو كنتي حجي قدا يرام ما كان قاكم الدنيا رتيو بيكمو سبب كوروناتين نمني حجي قدو نمو مراسا يرام مليون سدي أفرتو قدا برابرنا كنمو نمكو مجاتا مچالا أكنغوني موتمان سعودي سدانجي سيجرا إني لما فانمو نمني دور مجروتي دي كان كبجا كوم سيدي كان أباكين إبراهيم عليه السلام كأي ربين أمة مسلماتي كان كراغو ديدا إيغا كبجين إيدي كان عندي قدان تقمالي إناني ربي فججمودا وربين إلمنا ما كان كني ربين أكغلتهم فنو كم براس مو وان ربنو كان مو قودني نموتا هركا كالليدا وجنين يروك مچالا يرونو تتغمچوران دبرسنو عبادة وان تو تغر ربي تندياتا مكيسا توقو عبادة عيد الأضحى كان Kabaja ayyaana kanarratti kan argaman sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaan mana qopheessaa magaalaa Finfinnee obbo Xiraatu Bayyana ayyaanni Arafaa kan ittiin waltumsanidha jechuun ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Obbo Xiraatuun itti dabaluun hawaasni musliimaa tumsa inni hidha guddicha Abbayyaatiif taasiseef galateeffataniiru. በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ እጅግ የተከበረ እናም የመተሳሰብ የመደጋገፍ እንደዚሁም Amantaa Islaamaa keessatti baay'ee kan kabajame ayyaana guddaa kan ittiin ni qabu isa hin qabne yaadatu kan itti wal deeggaran waltumsanidha Arafaan. Har'a ayyaana kana bifa miidhagaa ta'een akkanatti yeroo kabajan ayyaanni kun kan jaalalaa akka walittiin jireenyaa akkasiniif ta'uu hawwa. Ayyaanni kun borumtii guutiinsa marsaa lammaffaa hidha guddicha Itoophiyaa raawwatametti kabajamuun isaa adda isa taasisa. Keessumaayyuu obboleewwan musliimaa ayyaana Idil Fitr irratti hidhichi kan keenya jechuun dhaadannoo dhageessuun antummaa keessan kan mul'istan waan ta'eef galanni keessan dachaadha. Galatoomaa jechuun barbaada maqaa. Har'a bakka hordoftoonni amantaa Islaamaa hedduun argamanitti istaadiyoomii magaalaa Finfinnee fi bakka adda addaatti ayyaanni Eid al-Adhaa Arafaa waggaa 1442ffaan kabajameera. Koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaatiin ayyaanni kun karaa nagaadhaan kabajamee xumuramuusaa ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti haala ittiin ayyaanni Eid al-Adhaa itti ayyaaneffame ilaalchisee gabaasaan keenya Naakoor Malkaa mana maatii tokkotti argamee dubbisuun gabaasa qindeesse qaba. Ayyaanni kun yeroo kabajamu hawaasni musliimaa harka qalleeyyii yaadachuun wanneen ta'an keessaa tokko akka ta'e dubbatan miseensonni maatii kanaa fi namoonni ayyaanicha kabajan. Gabaasa guutuun kunoo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayyaanni Eid al-Adhaa yookaan Arafaa bara 1442ffaa hordoftoota amantaa Islaamaa biratti kabajamaa jira. Ayyaanuma kana ilaalchisuun magaalaa Amboo keessaa
mana obbo Bashir Ahmaditti argamuudhaan haala ittiin ayyaanicha kabajataa jiran ilaaleen jira. Namoota ollaarraa dhufanii mana obbo Bashiritti nyaataaf dhugaatii affeeramaa jiran keessaan jalqaba. Mana Bashir Ahmad firadhaan ayyaana kana walumaan gammachuudhaan kabajaa jirra. Nu kana fakkaatu maatii faana ollaa faana wal waamne ayyaana kino hedduu guddaa kana kabajaa jirra. Mee iidii baranaa maali wanta adda godhu? Kan adda isa godhu barreen gaddaan kabajne sababa dhibee koronaa kanaan walirra faffagaanii baqachaa turre. Baranuma alhamdulillah rabbiin sanuu kaase. Lammaffaa immoo kino abbayyaa lammaffaa zurii lammaffaa kino goote gammachuu kanaanis dabarsaa jirra. Kan immoo gaafa kabajnu warra dhabees warra hin qabnes warra antaniini walumaan gaddinee walumaan gammanne dabarsaa jirra. Amma koronaa wajjin wal qabatee eeggannoo namoota biratti argite mee haala kamiin taajjabde maaltu godhamuu qaba jette? Eeggannoon ammaa tun jiru waaqumti waan nurraa kaasu kanuma du'aa goona. Silaa of eeggachuun hin barbaachisu. Dirqamadha barbaachisuun yaa dhaggeeffachuudhuma dadhabne malee walii dadhabne malee maanni walirraa eeggachuun barbaachisaadha. Ergaa baga geessanii keessan dabarfachuu dandeessu. Ergaa kana mala addunyaa musliimaa amantii musliimaa kan ta'u biyya keessas biyya alaas keessa kan jiran nama baga waliin geenye baga siniin geenye. ሙኒራ ሙዘሚል እባላለሁ ከአምቦ የአክስቴ ቤት መጥቼ ነው ያከበርን ያለ ነው ዚያራ መተን ነው። ሙኒራ ሙዘሚልን ጀደማ መጋላ አምቦ keessan jiraadha. Mana aadaa kootti ayyaana idaalaadaa kabajaa jirra. Isaan gaafachuu dhufne yeroo ammaa kana rabbi haa galatu baay'ee namatti tola. Musliimota hundumaan baga geessan jechuun barbaada jette. Eid Mubarakin sin jira. Maqaan koo Bilal Abbishun jedhama. Asuma jiraata magaalaa kanaatti. Ayyaana haala bareedaa ta'e haala baay'ee namatti toluun kabajaa jirra. Mana obbo Bashir Ahmad keessatti kun akkuma argaa jirtu kanatti wal gargaarsa garaagaraatiin kabajaa irra haala gaarii ta'een gaggeeffamaa jira. Wanta adda isa taasisu kan yeroo darbeerraan Abbaay Guddibii guuttachuu keenyaan kaleessadha kan inni guutame mul'eetiin lammaffaan jechuudha. Guutiinsa lammaffaa kaleessadha kan inni guutame kan yeroo biraarraa adda taasisu kanadha jechuudha tokkoffaa. Wal gargaarsa garaagaraatiin kan dhabaniif kennaa kan dhabaniif laachaa akkasumas tuffisaa haalumaan kun amma argamu kana wal keessummeessaadhaan gaggeessaa irraa namatti toluun jechuudha. Gaba geessanii namni nuti hin jedhu warra namoota musliimota hordoftoota amantii musliimaa ta'an hundumaan biyya keessas ta'e biyya alaas ta'e bagattiin sin ga'e baga geessanii jechuu barbaada. Ayyaana gaarii Eid Mubaarak. Eid Mubaarak siifis ayyaana gaarii. Haala ittiin ayyaanicha kabajataa jiran ilaalchisee obbo Bashir Ahmad akkas jedhu. Sani Bashir Ahmad ይባላል ባሉ በጣም ጥሩ ነው። Maqaan koo Bashir Ahmad jedhama. Ayyaanichi baay'ee namatti tola. Ayyaanni baranaa gammachuu lamadha. Hidhii laga Abbayyaa erga yeroo lammaffaaf guutame booda kabajachuun keenya baay'ee nu gammachiisee jira. Namoota hin qabneef waan qabdu qooduudhaan kanatti kabajattu jedhan Ustaaz Qaasim Jamaal ayyaanni Eid al-Adhaa maaliif akka kabajamu gabaabinaan akkasitti ibsanii jiru. ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ልጃቸው እስማኤልን አላህ ተባረከ ወተዓላ ረዱ ብሎ ባዘዛቸው ሰዓት ayyaanichi sababatti kabajamuuf Ibrahim alayhi salaam ilma isaanii Ismaa'il akkatuma rabbi aarsaa naaf godhi jedheen osoo duubatti hin jedhin aarsaa godhanii dhiyeessuudhaaf turanii. Seenaan isaa dheeraadha garuu sababaan itti kabajamuuf inni guddaan Ismaa'ilis ajaja abbaa isaa fudhatee isaanis osoo hin didin mucaa isaanii rabbiif aarsaa gochuuf qophii godhanii akkuma aaduu morma isaarra kaaniin rabbi ergamaa isaa Jibriiliin korbeessa ulaa ergee fi qormaata kana jala isaan dabarse. Musliimni guyyaatti rabbi isaa galateeffatudha Eid al-Adhaan jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Kitaabolee afaan Oromoo hedduu barreessuun ka beekaman barreessaa Gaaddisaa Birruu Waaqa umrii isaanii waggaa 63 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Maatiin isaanii akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanitti waggaa 2 dhukkuba onneen ka dhibamaa turan obbo Gaaddisaa Birruu kaleessa galgala hospitaalatti lubbuun isaanii darbe. Kitaabolee qubee afaan Oromootiin warra jalqaba maxxansiisan keessaa tokko ta'uun isaanii kan himamu barreessaa Gaaddisaan hundeessaa fi pireezidaantii jalqabaa kan waldaa barreessitoota Oromoo turan. Jaalli isaanii gaazexessaa Isaayyaas Hordofaa barreessaa Gaaddisaa Birruu ogbarruu Oromoo sadarkaa ammarra ga'ee jiru akka dhaqqabuuf nama dhama'eedha jedhan. Sirna awwaalcha barreessaa Gaaddisaa Birruu bor akka gaggeeffamu himamee jira. Galmoo Daawit Adaamaarraa gabaasa nu erge qaba.